Atroofaa jira baal. Isa miidhi maajin irratti cufte bilbil. Viidiyoo guyyaa kaleessaa jalatti baay'ee keessan bilbila kooti immoo sagaleen hin jiru jettanii turtanii rakkoon sun nu bira sin biras akka hin taane ani immoo koomentiidhaan sin beeksiseen ture. Yeroo tokko tokko yuutuubiin ofii masaa sagalee irraa mute godha waan ta'eef rakkoon nu bira miti. Asumaan dhiifama nu godhaati kanarraa laayikin jalqaba. Guyyaarraa akkas jenneetu jalqabu wayyaa isin maal jettume akkaataa amantaa keessanitti sinnaaf kadhattu ani immoo siniif kadhachaati jalqabnaa jechuudha. Innas maal jettu siitan bakka gaarii ooluu waan gaarii dhagahii. Sittaa tolu si haqana guyyaan kee haa bareedu jecha jalqaba. Anis immoo akkasuma sinittaa tolu. Madaamni fuula sinitti hin godhin nyaara sinitti hin badin keessattuu qibamanni madaamonni tokko tokko otuma hin badin yookaan immoo otuma wanti badi sun addanuuf hin bahin otuma nuti hin beekan. Kan jettu wayii tokko jirti. Ganama rookaatu jechuudha. Tokko tokko immoo akkuma handaaqoo ammattu. Handaaqoo ammattu beekti mitiire buphaatee isaarra torbee lama teesse. Achirraa yeroo gadi buutu jettee biyya balleessitu namni safara kun gahin jettu sana akkasuma kan taatu. Innaa madaamii keessa isinitti qabbaneessuuf kan isin hojjettan isin jala haasee qusiniif haa bareedu. Guyyaan keessan qaniin keessan haa bareedu. Akkam jirtu nagaa keessanii jirra. Galata waaqa yaa har'aa sanbatadha. Jalchii deemuudhaaf ganama ka'een jira qursi haa hojjennu waliini. Yaa xiqqoo ishee barfatee jira. Ibsaan hin jiru ganama hanga sala qabsiisuun na jibbisiise. Bokkaan immoo roobaa jira. Innaa kan barfanne ani amma gara qursi hojjechuutti hin deebi'a. Na waliin jira bakki tokko hin deemina. Kadhannaa keessan irraa fatina. Akkaataa amantaa keessanii jechuudha. Anallee akkasuma keessa koottis afaaninis guyyaa keessan akkasinitti tolu akkasinitti bareedu. Warri aarta warri mufatta warri madaama wajjin walitti buutan jiraachuu dandeessu. Guyyichi hundumtuu araarri bu'ee guyyaa bareeda akka ta'u. Isinii kadhachaa gara qursii hojjechuutti deebi'uu fi qursii nan hojjedhu fuuliidha. Fuulii hojjechuu fi sakana waliin hojjennaan waliin turaa isiniin jedha. Laayikii godhaa warra haaraa taatiin immoo sabiskiraabii godhaatiin mana kanatti ol seenaa sin jaallannaa sin simannaa lees goo gara qursii hojjechuu. Kun akkuma gubbaa irratti argitanii wantoota na barbaachisanii fi haga naga'uu baasee qopheessee jira. Innis immoo qaaraa fi qullubbii adiif diimaa akkasuma timaatimii jechuudha. Amma shonkortii keenya waliin kataf goona. Sa'aatiin barfateera garuu gammee walgahii qaba sa'aatii 3 booda. Walgahii walii galaa turedhani waan charchii deemu hin fakkaanne hafuufis dirqamadha. Naan immoo ana qofatu deemaa jechuudha charchii. Ana qofatu deemaa. Dura qursii kan hojjedhee maal jedheetiin deema. Bokkaan roobaa jira garuu booda waanuma caamu fakkaata. Ganama roon ka'uu ibsaan hin jiru. Isa booddee bokkaa sana keessa kasala qabsiisuun xiqqooshee nama dabbara. Kanaafini taa'ee dhaggeeffadhee ergasii immoo ibsaan naa deebitee dhufte. Ibsaan deebitee dhuftee kunoo alla kanaa shunkurtii koo kataf godhadhee. Daabbos kanaan hojjedha. Isa immoo viidiyoo waraabni xiqqoonatti barfachuu waan barbaadeef nafa laxxilati gochaan jira. Daabboon asiitii anuma takka afaan hin kaatamne wanti feestaaliin tokko birrii 15 tokkoon ishee jechuudha. Karaarraa kanallee jira naannoo keenya manni daabboo birrii 15 mammanatti hin hojjedhu jedhee galgala bukoo bukeessee buleen ture otoo rafiin duratti jechuudha. Akkuma rafuuf ka'ee anni kun naa dhufna. Isti ganama tarii roobus caamus danda'a. Maal tokkee kana keessa na xaarsee dheeri. Qursii immoo daabboo maatii yoo nyaataman akkasii namatti tola. Yoo firfiriifaa ta'uu baate jechuudha. Kanaaf bukoo bukeessee buleera. Isattis immoo hin deebina. Akkuma argitanii fuulii koo hundumatti naqee shunkurtii adii diimaa akkasuma timaatimii zayitii isaan kana walitti xabas godhe. Yeroo hundumaanii kan na barbaachisuuf kan naaf ta'udha. Asirratti akka yaadan kaasnii isiniin jedhiitiin ture. Amma qulleetii koo sirreeffadhee keekii qofaatti dhaffeelee akkanan tursineef jechuudha. Dafeen bishaatu keekiin isaa qulleetii yeroo dabalame dafeen bishaatu. Kanaafuu xiqqoo ishee qofaatti danfisuu qabna jechuudha. Achiin booda bishaan xiqqoo ishee qabitti godhee waan hundumaatti godhee bakka amma qadaadee kaayeetiin gara kanatti hin darba. Juusii xiqqoo hojjedhee dheeni. Juusiin yeroo gannaa namatti hin tolu. Yeroo bokkaan roobu jechuudha. Yeroo ho'aa bonaaf akkasumallee
namatti hin tolu. Ani immoo avokaadoon kun mana jira. Firiijii keessa illee hin jira. Gammii nanaa bitee ture. Qodaan duuba jiru kotota kana laala ganaan miiceessa. Isa. Innaa avokaadoon bitee ture. Ani immoo namni hin jiru qofaa kun dabbaraa nyaachuunis dhuguunis kanaaf juusii isaa hojjedhee mokkoraa jedheetu mana hojjechaa jira. Malee juusiin ganna namatti hin tolu. Yeroo qabu waan danda'u jechuudha. Avokadoo kana lamaanii muuzii kana fayyadamii akkasumallee dammaa fi piinootii kireemii jechuudha. Piinootii kireemiin qo'amman argitu intanaadha. Maqaa isaayyuu kireemii lawuzii hin beektu. As jirachitti baay'inaan saanduwichii keessa ijoolleef keenyatudha kan nuti hojjennu. Juusittis immoo hin dabalama jechuudha. Akkuma fedhii abbaati. Akkuma argitanii avokadoo lama fayyadamee muuziis immoo lama fayyadamee badaagas mara hin barbaanne garuu badurraa jedheen qofa koo nyaadhu sila natti hin tolu. Asti juusisaa hojjedhee mokkoreedhe. Amma kunoo piinoot intinaa sana isiniifid piinoot beeter jechuun lawuziidha kunoo kireemii lawuziiti. Asillee jira. Intinaan kun 900 jechuudha. Qodaa kanatti guutuun isaa 900dha. Asitti isa guddaadha. Kan kanaan olis jira, kan kanaa gadis jira. Kun immoo dammadha. As kanatti immoo damma sitti dabaluun barbaade. Juusiitti jechuudha. Innaa yaa akkuma argitaan fuuliin fuululululul jechaa jirti. Anaattis isattis akka hin barfanne immoo dafee hamma dandeettii koo fiigaaman jira. Isin tsaloositti jirtu miti sagadaa guyyaa keenya tolchii bareechii jechaatiin waliin jirtu natti fakkaata. Please laayikii godhaa. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Komii isinirraan qabnu baay'ee nu jajjabeessaa jirtu. Akkasuma sabskiraayib illee gochaa jirtu. Laayikii illee gochaatii jirtu. Kunaa wantoota na barbaachisan sukkaaras immoo xiqqoo isheetti dabale. Tarii yoo wanni suni piinoot beeteriin sunillee mi'a iswiitiidha. Dammillee akkasuma garuu xiqqoo ishee booda immoo akka duubatti nan deebisnee dheeni. Kunoo akkasittiin itti sasaakka'ee itti lologgumii fuuliin bishaachaa jirti. As kanatti immoo ashaboo bichaatu naafi fuuliitti. Yeroo baay'ee qundoo barbaree bichaadha kanan fayyadamu. Badaa qimaqmee garaagaraa baay'isuun akkasumaraa miti. Akka kootiitti barbaachisan natti fakkaatu. Yaa'u kunoo daabboon bahee jira. Haala kanaani akkamitti akkas gootee akkamitti tolchitee bukoo midhaan yoo jettan gaaffii yoo qabaattan na gaafachuu dandeessu. Dura garuu waan ariifadheef viidiyoo keessa galchuu hin dandeenye kuteen irra darbe. As kanaa fuuliin haala kanaan bilchaatee jira. Bakka amma umarratti waan hundumaatti nan naqadhee xumuree qaaraa bichaan itti dabalee jechuudha. Qaaraa kanatti dabalee yaa fuuliin biqilaa baay'ee tokko gaariidha. Fayyummaa namaaf illee warra congaarraa qabu laphee gubaatee midhaaniif baay'ee gaariidha fuuliin jechuudha. Firfireerra fuuliitu bareeda. Firfiriin nama guba keessattuu warra congaarraa qabu. Firfiriin baay'ee tokko nama guba. Kun akkuma argitanii juusii koos immoo daakee xumure. Kunoo midichaa kanaa birrii 250 bitisiniin jedheen ture yeroo darbe baay'ee tokko natti tola bakka. Amma bitutti jarjaraan ture. Qursii yoo barbaaddanii waan tokko jiraa miti waan akkasii baay'ee tokko namatti tola keessatti nyaachuun isaallee ammallee dabaleen bitechaan jira. Irraa jaalalannaa qabiteen beeku. Innaa birrii 250 bitee ishee xiqqishuu kana daabboon haala kanaan bahee jira. Inni alaa bitamu amma kanaallee hin qabu. Silaa inni manaaf inni alaa akkamitti tokko ta'a yoo jettan malee amma kanaa kan hin jenne bakka takka kan afaan hin kaawwatamne wanti feestaalii tokko birrii 15. Istii kan afaan manatti hin hojjedhu. Naman ergee bichisiisuus hin qabu akkasuma immoo bokkaanis hin rooba. Gaayis akkuma argitan qursii hojjedhee xumureen jira. Amma gammiin ala jira. Iddoo inni taa'us akkamitti akka taa'u mala kan hojjetuu fi waamuun deemaa jechuudha akkuma. Kunoo ala ilaala wanni fakkaatu bokkaan roobaa jira. Argitanii? Bokkaan roobaa jira. Nabai. Natti roobaa jira baar. Isa mini maajin irratti cufte bilbil.
Kun akkuma argitanii as keessa kanatti fooxaa tuuleetu barree cufatee taa'aa jira. Ani qursii hojjedhee xumuree jira. Akkuma argitanii isa waamuun dhufe manna godhiseetan duraan inni ganama bahee suuqii cufatichi keessa taa'aa jira jechuudha. Mana keessaa qursii hojjedhee otuma achi jiru natti bilbil. Natti bilbilaan sagalee koo akka nama rafuu godhee gareedhee jalaa kaasnaan bilbilan irratti cufe akkam raftamma yoonaa jechuu fakkaata. Argitanii? Ayi sinikoo. Meeqatu jira guys? Naa warri dhiirota kaatanii isinitti bade isinitti tolee kaatanii yoo jalan fiiddan taanaan bexaam itti rakkoo osan. Rakkoo akka rakkootti yaa qursiin qophaa'ee jira geessaa jira. Innaa gamaamochi wanti baay'een akka afaaniin dubbatamu kanaa miti hojiitiin akkasumarratti mul'atu yooma isaan jala deeman jaallatu jechuudha. Innaa as kanatti immoo galateeffannee qursii keenya jalqabuuf yaa wariifachaa gaafarraa ka'e malee hin dubbatu silaa beektu akkuma isinuu beektanii. Anatu lafa malee bakka jira mitiire cagginoo qaba bakka gaafarraa ka'e bicha kanaachi zimmitaanu homaa gochuun hin danda'amu. Qursii keenya jalqabnee jirra. Ani garuu amaleeffannaan kun na gadhiisuu madidee achitti barfadheeni kanan qursii nyaadhu jechuudha. Yeroo mana madaamii jiru amma sa'aatii jaatti namni qursii nyaatu hin jiru. Inuma hin baranne bakka ani ganama isumachiisanaatu na gootota ammayyoona garuu giddiima bakka jira miti. Tokkoffaa gammeen illee na riqisiisaa harkaan illee akkatti nyaa'uun qabu mirgi harkaan nyaachuu koo dhiibamee jira. Innaa guys malee ganama qursii inuma nan barbaachisu bakka. Ganaa namni sa'aatii yeroo isaa barbaadu asii silaa namni keenya jechuudha. Argate abas inni qabu sinni argate sa'aatii isaa eegee qursii isaa irratti bakka. Manam ciqiqiin hin jiru xirixirin hin jiru. Sa'aatiitiin nyaatu jechuudha. Innaa yeroo isaan qursii barbaadan yeroo isaan misaa barbaadan irratti qursii nyaa'ee natti tola. Yookiin immoo tun ganama dhiise isuma sa'aatii jaasana misaa nyaa'ee natti tola. Innaa waan akkasiitii. Innaa guyyaa duumessaa sa'aatiin otoo hin beekinidha kan inni namarraan deemu anatti illee barfachaa jira. Yaa bajaajii maan deemuu dhumaa fi malee jidduutti immoo na waamu. Akka kanaatti qursii keenya xumurree isattis immoo sa'aatiin barfatee fiigichaan kutee jira. Anis immoo kunuus kana gabatee duguggaa tafeetiin jira. Innaa har'aa waliigalaa jira jedhanii hin beeku. Waliigalaa alaa galaa saraa hin beeku ani. Sa'aatiin natti ga'e jechuun obbo Gammeen xirrig. Is okay? Innaa ani immoo kunuus kana jira amma ka'ee qoqophaa'eetiin charchii kootti sokkaa jechuudha. Kanaaf abeet! Innaa guys qoqophaa'ee charchii kootti sokkaa oolmaan keenyaa fi vloogiin keenya guyyaadhaa ganamarraa akka sa'aatii kanaa kana fakkaata. Kan kana booda muuqatu beeka kan ittiin oolle bursiin biraan qaqqabsiisuu dandeenya. Like, share, subscribe gochuun irraa yaada keessan asaba saayitii keessan koomentii jalatti nu beeksisa. Nagaa fayyaa ta'a. Bakka gaarii oola waan gaarii dhagaa guyyaan keessan haa bareedu jecha bye bye.